ilma dahu Oromoon ilma abbaa caalu kagandaa tolu kabiyyaa tolu jaami san harkattee jechuudha. Alhamdulillah. Eessaa kaanee eessa geenyeetan bakka irraa kaanee. Gammachuu lama ta warri gaara mul'ataa torban kana keessa jiran arramee gammachuu warra gaaraa tana waliin qoodanna. Gaarri mul'ataa kun karaa misoomaatiin karaa gartee warra biyya bulchuutiin yoo dagatameyyuu waa hedduun Oromoo biratti lafa seena qabeessa. Inni kaan gaara mul'ataa gaara beekamaa akkasuma gartee gaara qabsaa'ota hedduu biqilche. Lafti Harargee bahaa tana keessaa ijoolleen Harargee yoon dogongore na qajeelchitan. Harargee bahaa tana keessaa lafti wal caalti jechuu yoo son taane midhaan biyyee isiitiin biqiletu dawaa qabanatti fakkaata. Gaarri mul'ataa kun Harargee bahaa keessaa lafa gootota, hayyoota, beetota, aktivistoota adda addaa dabalatee Harargee bahaa keessaa lafti akka gaara mul'ataa beetota oomishte. Lafti akka gaara mul'ataa Harargeef beetota gumaachite, hayyoota gumaachite, hayyoota Harargeen akkasuma Oromoodhaaf gumaachite kan akka gaara mul'ataa biqilche waan jiru natti hin fakkaatu. Hagaan haga xiqqoo takka lallaaletti seenaa isaa isinii himaatiin hin jiru. Ijoollee Harargee ammoo naqa jecha sooressa jaarraa abbaa gadaa irraa eegallee isaan durattillee isaan boodattillee jechuudha. Arjaa beekaa akka godhuu fi akkamitti akka godhuu fi bakka itti godhu beeku kan akka yaadataa Junaydii kanas dabalatee lafti akka gaara mul'ataa beetota hayyoota of keessaa oomishte ni jirti jedheetiin yaaduun. Harargee bahaa tana keessa lafti waliin caaltu bakka hundayyuu beekaan ima jira, bakka hunda keessaayyuu beekaan ima baya. Eebi akkamatti normaalii oguu laallu amma Harargee bahaa keessaa lafti akka gaara mul'ataa beetota jajjaba hayyoota qabsaa'ota haga ammaatti durirraa hanga ammaatitti oomishte. Jaarraa abbaa gadaa yeroo gartee Oromoon qaroo marraa fagoo jiru san keessatti qaroo akkasii san as baafteetiin Oromoo hagamta akka gartee fuula duratti tarkaanfatu godhe. Harargee qofa osoo hin taane akka Oromiyaatitti waa meeqa akka inni hojjete seenaa isaa isintu na caala beekaa. Adeeroo yaadataa Junaydii mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa miiliyoona 60 waliin ijaarame. Mana barumsaa kana akkaataan itti eegale jalqaba warri gaara mul'ataa kun dhugaa dubbachuuf warra biyya bulchuun durimarraa haga ammaatitti lafa dagatamaadha. Lafa gartee akkasumatti gootota fi hayyoota akkasii san biqilchitu santuyyuu dagatama. Namni si ammoo hedduu takka qaroomaadha. Biyyoota adda addaa irra faca'ee dalagatee uf jijjiiruudhaanis. Manni barumsaa Adeeroo yaadataa Junaydii ijaarsise kuni mana barumsaa dargii keessa fakkeenyaaf warri akka Adeeroo yaadataa Junaydii keessatti duraan baratan santu dulloomee caccabee uummanni biyyattii jechuun mootummaadhaan hin ijaaramnee fi baajata hin qabnu jedhamee uummanni karaa onlaayinaan akkasuma lafarrattis mallaqa walii sassaabuu yeroo eegalamutti Adeeroo yaadataa Junaydii dhagaheetii bakka dhaloota isaa bakka inni sitti barate baddannotti jechuudha. Warroota koree gartee waan kana qindeessaatiin jiran dubbisuudhaan waan kana ifiisaatii akka hojjetu haala saniin ifoomsee yeroo gabaabaa keessatti ijaaree arrantana eebbaaf gahee uummanni gaara mul'ataa irra gammachuudhaan karaarratti bahee eebbuma isaa kanarratti baasiin akkuma agartan kana baasii guddatu bahe. Artistoonni Oromoo tokko hin hafne beetonni adda addaa naannoo Oromiyaarraa federaalarraa haala kanaan bakka sanitti argamanii eebba sanirratti argamanii haala kanaan eebbisiifame jechuudha. Eebba kanarratti warra gaara mul'ataa yookiin bulchitoota Harargee bahaa qofaa miti bara Oromiyaarraa Finfinnee irraa nama takkaa waa'ee gaara mul'ataa yookiin Harargeen bahaatu maalii hin beekne meeqatamtu asirratti argame jechuudha. Artistoota karaa fokkataa kanarra karaan gaara mul'ataa kun karaa hedduu Oromiyaa keessaa karaalee hamaadha. Fakkeenyaaf karaa Ramaqaadha waan ta'eef jechuudha. Karaa kanarra imalanii haala saniin har'a Oromoo guutuun irratti hirmaatee eebba kanarratti haala kanaan eebbisiifame jechuudha. Mana barumsa sadarkaa tokkoffaa sooressaa yaadataa Junaydii jechuudhaan maqaa isaatiin moggaafame akkasuma hojii gaarii hojjeteef ammoo kennaa badhaasa gaachena goototaa jechuudha. Akkasuma wancaa fi suuraa gooticha hayyuu sooressaa jaarraa abbaa gadaa badhaafamee kennaa san fudhate jechuudha. Gaara mul'ataa qofaa miti uummanni Harargee bahaa warra keessummoota gartee akkanatti kuma hedduun garasitti imalan kana karaa isaan deeman kana hundarratti osoo aannanii fi nyaata adda addaatiin simatan bakki deemamu. Karaan kun karaa fokkataadha. Dhiheenya kanatti gaara mul'ataa karaan kun waan xumurame natti hin fakkaatu muraasa jedhama. Yoo dhiheenya kana xumurame hin beeku haga gimmaasha natti fakkaata. Hagasumayyuu arguun waan guddaa takka jechuudha warra gaara kanaa fi lafa misoomaan akka malee dagatamte gaara mul'ataa tun haga xiqqoo takka hin beeka gadi fageenyaa yoo beekuu baaddesi. Karaan kun aspaaltii ta'ee yeroo amma
badhaadhina kana keessa natti fakkaata. Haga muraasa takka gimmaasha natti fakkaata. Haga xiqqoo takka asfaaltii ta'eeti karaa dhaabbate jedhama sababa baajataatiin. Achirra ijoollee waraabaatiin turte argeetiin ture yoo dhiheenya kana geeffame malee jechuudha. Kararraa mayxuudha. Lafa haayiweeyi kararra fakkeenyaa fi Finfinnee fi Harargeetti wal qunnamsiisu kanarra jirtuu miti kararraa mayxuudha. Karaan isii akka malee karaa fokkataa Oromiyaa keessa jiran keessaa isa tokko. Karaa Jaafar Alii akka komodiititti intalli ulfa ifirraa baasuu barbaadannaan gaara mul'ataa maaliif hin deemne jedheen sana jechuudha. Hammeenya karaa daddarbaa karaan sun miidhaa karaan sun namarra geessu fayyaaf haala gartee karaan sun namarra geessu irraa ka'e jechuudha. Karaa akkasii san haga xiqqoo takka irraa asfaaltii godhameetiin karaa dhaabbate sababa baajataa jedhame jechuudha. Keessummoonis duuba karaan hammeenyi sun osoo adda hin murin gaara mul'ataa irra qaxxaamuranii baddannoo galanii eebba kanarratti argaman jechuudha. Adeeroo yaadataa Junaydii waliin duuba eebbuma kanarratti iyyuu baasiin xiqqaan hin baane kuno keessummoota gurguddoo warra akka Dr. Obsaa fa'aatu jira. Artistoonni Oromoo guututti bakka san jiran jechuun ni danda'ama. Uummanni gammachuun akkasitti uummata nyaachisaa obaasaa ilii jechaatiin akkasii keessummoota isaa simate jechuudha. Mana barumsaa miiliyoona 60 oliin ijaarame kan duraan achirratti gartee dulloomeetiin uummanni gartee ijaaratuudhaaf mallaqa walitti guuruu eegale sanirra kan guddaa ta'e kan kutaa barnootaa hulaa 20 ol qabu jechuudha. Arran tana haala kanaan ijaaramee eebbifame. Oromiyaa tan osoo gartee karaa siyaasaatiin wal dhiibuun tuni gartee fakkeenyaaf namnummaan paartii tokko deeggaru akkas ta'uu maal tahee jechuun kun osoo karaa wal dhiibuun kun jiraachuu baate namni Oromiyaa keessatti qalbii takkaan kan dalagatu taate namni hundi ganda isaa keessaa bar abbootii qabeenyaa hedduu horatuu danda'a. Mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa abbaan qabeenyaa dhuunfaa tokko ijaare jechuun daa'imman meeqatu har'a sababa isaatiin wallaalarraa rabbiin sababa isaa godhee wallaalarraa baate jechuudha. Bakka itti baratu meeqatu argate kan duraan gartee bakka manuun barumsaa yoo jiraateyyuu manneen barumsaa Oromiyaa keessa bar manni barumsaa jiru nuti kennuu ilmaan baadiyyaatti ni beekna. Manneen barumsaa baadiyyaa kan gartee bakka irra gattaaniitiin baratan hin qabne arran tana mana barumsaa irra gattaanii daa'imman qalbii takkaan itti baratan meeqatu argate irra du'ullee jiraatullee akkanaan maqaan isaa boruu fi har'atti illee waan gaarii hojjete akkana dabra jechuudha. Namni arjaan qabeenya qabaachuu qofaa miti arjaa akka adeeroo yaadataa Junaydii kana jechuudha. Warri gaara mul'ataallee har'a kanatu gammachuu isaa uf wallaalchisee mana barumsaa argachuun gammachuu takka. Kan lammataa immoo ilmuma isaaniitiin rakkoon tuni furamuu fi kaleessa nama kuma hedduun warri gartee gaara mul'ataa mee mana barumsaa nu ijaara jedhanii kadhaara turan san kophaa isaatitti fure jechuudha. Namni Oromoo osoo bakka hundatti akkanatti qabeenya godhatee yeroo takka shimallisii namni qabeenya hin qabne Oromoo miti jedheeti ture garuu ammoo kaabinee qofaaf yookiin gartee nama faarsu qofa ta'uu hin qabu osoo Oromoon Oromummaadhaan namum Oromoo qofaame eenyummaan jechuudha biyya san keessatti akkasti gartee qabeenya argate arran tana rakkoon akkanaa kun bakka hedduutti mootummaarraayyuu ni furamti jedheeti yaada. Adeeroo yaadataa Junaydii akkuma waggaa dabree baranallee badhaafamtoota gibira ol aanaa seeraan kafalan keessaa tokkoffaa bahuudhaan muummicha ministeera Dr. Abiyyi irraa badhaasa fudhatee ture jechuudha. Waggaa dabrellee kan jara iyyisiisaatiin ture baasa magaalaa Finfinneedhaa galchuun Adaanechitu waliin hojjeta jedhanii kan jarree irratti duulaatiin turan baranasii badhaafamtoota gibira ol aanaa kafalan seeraan kafalan keessaa tokkoffaa bahuudhaan badhaasa muummicha ministeeraa irraa fudhatee ture jechuudha dhiyeenyuma kana. Adeeroo yaadataa Junaydii arran tana cidha isaa guddaadha jedheeti yaada. Oromiyaa tana keessaa aanota miidhama hunda keessaa osoo arjaa abbaa qabeenyaa akkanaa kana qabaanne hedduu namni gartee mootummaa qofarraan eeggatu beekaa isaatiin iyyuu waa meeqa hojjetuu danda'a ture jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi baay'ee isinii gammanne warra gaaraa baga gammaddan isiniin jenna. Baga bu'aa ifaajee ilma keessanii argattanii akkasuma maga mana barumsaa dhabdan argattan isiniin jenna. Ani Abduu Moobaala Birraayii haan qophii biraatii walitti deebinutti nagayaan naa tura.